Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN qophii waarii JMN egaa har'a qe'ee hangafa Oromootitti kan nuti argamu. Qe'ee hangafa Oromootittis wanti argamneef hangaftii Oromoo Booranni jila qaba. Jila isaa kana sababeeffachuun godina Booranaa lafa ardaa jilaatti argama. Har'a egaa lafa ardaa jilaa kanatti keessummaa jabduu qophii waarii JMN har'a kenna Dr. Lookoo Duuba Kaarruti. Dr. Lookoo egaa hundumti keessan karaa marsariitii miidiyaa hawaasaa gargaraa beektan. Dr. Lookoon seenaa Oromoo keessattuu sirna gadaatiin wal qabatee qorachuudhaan kan isin beektan. Har'a immoo waarii JMN irratti keessummaa godhee isinii dhiyeesseen jira. Dr. Lookoo maaltu isaan kakaasee waa Oromoo kana qoratan? Ka jedhu isaa waliin turtii gabaabduu ka goonu ta'a. Qophichaan qopheessuun si faana turtii ka godhu. Ani Rabbiraa Leenjisaati. Geessi kaameraa Daawit Tashoomaan waliin jira. Haga xumura qophiitti duuka bu'a. Doktor, yeroo keessan irraa fudhattanii keessummaa kenna waan taataniif ulfaadha. Ayyee galatoom. Mee of ibsaame? Ati illee bakka nagaan dhufte. Hayyee bakka nagaan dhufte. Amma maqaan kiyya moo? Ibsani. Hayyee. Nu maqaan kiyya tokko Chicaagee Oba jedhama maqaa Jaappaanii. Kaanoo Lookoo Duuba jedhama maqaa Adiyaallee Cuquliisa jedha. Amma Yuunivarsiitii Arsii barsiistu. Achitti waan aadaa fi gadaa fi aadaa fi seenaa fi ammallee gadaa barsiisuu jira. Mee gara Itoophiyaa jalqabumarraa kaanu akkamitti dhuftan? Waan qorannoo fi dhufne gaafa mastoreetii riisaachi obbaasuu fi hojjechuu fi dhufne. Achirra doktoreettillee shakkaree amma achirratti taa'e barsiistuu ta'e. Barsiistuu ta'ee Meqelee Yuunivarsiitii tolee eegeessuun Arsii Yuunivarsiitiitti dhufee agasii amma jidduutti qorannoo geggeessanii kuraasuu gootanii qorannoo geggeessanii achi deemaa jira. Hayyee erga Itoophiyaa dhuftanii hammata meeqa? Ganna meeqa? 2004 kan Fareenjiitti. Waggaa 21 dura. Waggaa 21 dura. Mee Itoophiyaa dhuftan. Itoophiyaa keessaa immoo qorannoon isin hedduu gaggeessitan Oromiyaa keessatti wanti akka aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatan isin taasise maali? Amma fakkeenya tokko Oromoo guutuma guututti jalqaba horsiise bulaa barbaachisa. Aadaa horsiise bulaa irra kaate. Tuura malee akkasiin abbaa lama sadii durii qotee bulaa moo horsiise bulaa? Horsiise bulaa. Horsiise bulaa. Arsiillee akkas. Booranaallee akkas. Gujiillee akkas. Harargeellee akkas. Sida amma achirratti godaanee iddoo waan qotee bulaa aadaa qotee bulaallee liqimsanii amma qotee bulaa taa'u jira malee aadaan kun horsiise bulaatti kee jira. Meeshaa manaa laale, ciicoo, nyaata garagara aadaa walitti qabu hunda waraana, oloolo waan kun horsiise bulaa walitti qabaa jechuudha. Kana ibsaa amma eegaa fi keetii maan jedhanii aadaa Oromoo keessatti maan jette ammallee ibsaan sun. Wanti isini akka aadaa Oromoo qoratu irratti akka xiyyeeffatan taasisa. Xiyyeeffatan suni jalqaba tanaa gartee suni itti suniin xiyyeeffachuu qaba. Achirra gosaaleen jiraan jira. Gosaallee, gadaallee, waaqeffataallee achirra ka'a. Kanaaf aadaa horsiise bulaan kun qorannoo keessatti liisuu hin danda'u. Eegi qotee bulaa taatellee. Amma tuulamaa qotee bulaa taate malee yoo keessa laale waan aadaa durii gaafa horsiise bulaa jiru mul'ata. Kana walitti yaadu qabaa jechuudha. Achirratti teenteenoo qooduu qabaa jechuudha. Xiyyeeffannoo aadaa Oromoo yoo baratan taana tokko. Aadaa Oromoo yeroo qorachuu jalqabdanitti qorannoo aadaa Oromoo maalirraa jalqabdan? Amma naannoo Boorana fudhanneeni. Boorana kun horsiise bulaadha. Kanaaf jireenya Booranaa horsiise bulaa akkamiin ta'e akkamiin horii tiksanii mana akkamiin taatan qopsuma akkamiin gootan akkamiin godaantan mana eenyu ijaaran amma yoo tiksanii akkamiin tiksanii yoo horii qaranii akkamiin nyaatan medicha kiyyachuuf maaniillee jiraani sunni tartiiba qabaani ammallee aanan akkamiin erimatan akkamiin idituu godhan sunni akkamiin gurguran gabaa deemte maan bitan waan hedduu achirratti jalqabdee
achirratti qorannoo kana jara qabate jechuudha. Achirra Boorana keessatti. Achirra eegee jara qabe. Jireenya bichaa miti. Eegee sun amma hawaasummaa gosaa jedhanii jira. Gosaatu bulcha. Gosaa buusa gonofaaleen jiraani. Bishaan yoo horsiise bira keessatti bishaan marraa barbaadaniini dheerafa sunitti eegu gosaani. Amma gosaan kun maani jedhee yaada kana deema. Gosaan keessa hayyoota jira. Hayyuttu filatanii bulchan. Sunillee hayyuu kun akkamiin bulchanii jechuullee laalu jara qaba. Amma jara qabee eegesani ammallee gadaalleen jiraa jiran gadaallee barachuu jara qaba. Ammallee waan gada bichaa miti maanguuttoo durii dubbattee waan seena gadaa arga dhageettillee achirratti sunni bal'ate deema. Jiraa gadaallee amma seenee bal'ate beekumsa kana bal'isee bakka Boorana keessatti bicceessee barachuu jira jechuudha. Akkana kana. Egaafiin kana ammallee dhiirate maan jedhani. Kadeefu jara qabdi. Qorannoowwan haga amma gaggeessitan keessa waa'ee horsiisee bulaa irratti jireenya qonnaan bulaa Oromoo Booranaa irratti gaggeessitan. Haga ammaa akka waliigalaatitti qorannoo aadaan illee wal qabatee qorannoo meeqa gaggeessitanii jirtan? Amma qorannoo meeqa gaggeessitanii jedhani. Amma gartee waan caasaa gadaa gosaa dubbii murtii warraa bulchiisaa seera hambaa taana. Ammallee waan jira gooro marmaaruu akkamiin jira geeggeessuu taana. Ammallee arga dhageetii akkamiin seenaa dabarsitee ta'uu Boorana keessatti hojjetaa jira. Taana Boorana keessa wakkaa hojjette taana. Kamma ammallee Arsii keessallee akkasii caasaa gadaa hordofanii deemanii naannoo Arsiidita keessatti caasaa gadaa Arsii mul'ata. Naannoo kana keessatti amma waggaa 3 amma waggaa 4 geene. Gaddisa yaateene barachuu jira. Amma seeraan baale barachuu jira jechuudha. Dabalataa ammallee Gujii keessallee seenee eegee baalli bara darbee baalli fuudheen Gujiillee baalli achi asii Gujii keessallee deemnee kayaayii gada Gujiillee deemnee gaddisa Gujiillee laaluu jala qabdi. Sida Gujii booda amma suuta laalu barbaada. Keessa seenuu arga dhageetii Gujiillee barachuu barbaada. Dabalataa Harargeellee bara darbee deemnee waan qorannoo durii seenaa durii ibsuu fi arga dhageetii fi akeerojii hubattee geggeessuu jira jechuudha. Amma waan madaaluu qaba. Waan Oromoo keessa naannootti oduu garaagaraa achirratti argamtee achirra madaaree achirra Oromoo aadaa Oromoo jechuun maani? Seenaa Oromoo jechuun maani? Jedhanii laga madda irra fuudhee dubbachuu qaba. Jechuun xiyyeeffannoo aadaa irratti dalaayidee kana jechuun danda'a. Qorannoo keessanii haga ammaatitti kitaabolee meeqa barreessitanii mata duree akkamii irra barreessitan? Amma kitaaba kataa'e kana. Seenaa gada Booranaa, The Oral Chronicle of the Boorana jechuun kun tokko ta'e kaanu jaarnare. Akadeemikii jaarnare keessatti Jarmaan keessallee ammallee Jaappaan keessallee maxxansee ka Arsiillee Booranallee ka Harargeellee maxxansee jira. Amma waan harka kitaaba hin taane baay'ee nu deemaa oole deetaa guutuu guuree amma waan raayyaa Tigraayillee kawan sulitti gatte maxxansuu barbaada. Tigraay raayyaallee. Booranallee amma kitaaba lammaffaa maxxansuu barbaada. Arsii maa hojjetaa jirullee amma maxxansee jira. Kagarii maxxansee jira sulitti bicheessitee maxxansuu barbaada. Waan Harargee Gujiillee amma itti deemullee booda kana maxxansuu qaama harka qabu kagarii maxxansine kompiitara keessa jira. Kagari article ta'e academic article ta'e kagari conference presentation ta'e kagari kitaaba kana ta'e jechuudha. Aadaa Islaamii biyya biraatti aadaa Oromoo haalaan akka dansaa qorattaniitii jirtan. Mee aadaa Oromoo kana akkamitti ilaaltanis? Amma aadaa Oromoo amma kaleefu sitti meeyyu gartee aadaa Oromoo fakkeenya amma horsiisa bira watti qabee hawaasummaa kun nama kabaja, nama fudhata. Gartee waan horsiisa bira jechuun ni cocoosaniini
godaananiini nami netwoorkii ijaaraniini netwoorkii bal'atte deemaniini nama achimaa ammallee itti deeme godaanee achima nama hambise ammallee itti bal'atte deemaniini society warra open akka fudhachu close miti akka likimusu akka fudhannee warumaan ta'uu fakkeenya waan gosa saba biraallee akka wajimaan ta'uu walii gadi wajimaan ta'uu godaa turte. Waan kana amanaa qaba. Sababiin horsiise bira aadaa horsiise bira beeksisii jara jiruu fi tanattu hawaasummaa akkanatti structure kana qabaa jechuun ibsuu hin danda'a jechuudha. Mee aadaan Oromoo kun akka guddatuuf keessattuu addunyaarra akka beekamuuf hojjetaa jirta. Kanaa ol daraan akka guddatuuf wanti isin gahee baataa jirtan maal? Akka guutamu waan Oromoo namni geggeessu baay'een yoo godhu baatellee jechibichatti hin hordofini waan jiru waan hojjettuu jirullee suritti hordoftee waan jiru katabuu qaba. Sigara amma ideoloogii garaagaraa kunini hin jirti. Oromoo jedha kana Oromoo jedha kana jedhanii dubbachuu kun dubbi haasa amma kun haasa kun suritti hojjetaa jirti moo hin hojjettu. Akkamiin shakkaruu jiru aadaa kun safuu kana akkamiin shakkaruu jiru safuu hin jira safuu hojjettee jirtu moo hin jirtu cheekuu godhuu qabaani akkasuma akkasii miti amma lachuu ilaaluu qaba waan jedhuu fi waan hojjettu lachuu madaalee aadaa kana ibsuu qaba jechuu barbaachisa itti amma kana waan jechuu bichaa yoo katabde hin ga'u. Garuu waan hojjetaa jiru itti warumaan goote ammallee bal'istee beekumsa bal'isee guuttachuu deemuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf madda dhaqii deemii laalii barachuu amma taa'ee barachuu naannoo deemuu qaba. Seentari bicha taa'ee hordofuu hin danda'u. Oromoon bal'a naannoo bal'inaa qaba. Kanaaf deemtee barachuu achirra aadaa Oromoo kan durii mul'anne mul'isuu hin danda'a. Durii jiruulee jajjabeessuu hin danda'a jechuun kanaaf bara qorannoo geggeessitoota kunini naannoo baay'ee tolu qaba. Beesik anthropoloojii qabaatee Yohaanii folklorii qabaatee taa'ee deetaa suritti hordoftee achira meesodoloojii suritti irratti dhuga mul'isuu qaba. Waan hin jirre dubbachuun barbaachisu jechuudha. Achirratti aadaa Oromoo cimeessuutti deema akka qorannootti. Qorannoo irra dhufuneeni tanumaa ibsuu hin danda'a. Mee qorannoo yeroo dhiyeessitan amma fakkeenyaaf Boorana keessa aadaa hedduutu jira. Argitanii jirtan isin qaamaan dhaqxanii. Qorannoon kana yeroo ragaan deeggartan barreeffama qofaan fayyadamtan moo? Viidiyoo suur-sagalee illee hin fayyadamtan? Amma sagalee fiilmii amma jiraa taate waan dhaga'u irra hin ga'u jiraan kun fiilmii barbaachisa ijatti agarsiisu. Sababiini nami foduu beeta foduu jedhan beeta. Hin beektuuni foduu jechuun sira Boorana keessa beekama. Koshii araanii karaa duraa fi karaa keessa akkana tuuraman. Afaan jedhee itti himtellee siin garuu ammayyuu yoo fiilmii kaase kun foduu jette kana kaase foduu akkamiin godhu jedhe karaase sii garaani kanaaf fiilmii barbaachisa. Kanaaf aadaa jira geggeessuu fi fiilmii godhuu jira. Ammallee sirbaa godhu waan reekoodu godhuu jira. Waan kanallee jajjabeessuu hin danda'a kataba bichaa miti jechuudha. Amma akkasii akka namni qorannoo keessatti waan kanatti documentation goonee jajjabeessite beekumsa bal'isuu gahee teenna jechuudha. Kana hojjetaa jira. Mee kana keessatti aadaa saba tokkoo beeksisuu keessatti qorannoo yeroo gaggeeffamu miidiyaan shoora olaanaa taphata. Hariiroon isin miidiyaalee biyya kanaa waliin hojjechuu fi dookumantarii kana gara suur-sagalee yookiin fiilmiin gabbaasuuf wanti isin kana dura yaaltanii jira yookiin hojjettanii jira. Dookumantarii fiilmuu suni ofumaan miidhaasuu hin danda'u tokko gadaamoojii irratti katabee goone fiilmii goone YouTube gadhiisee jira. Waan turgumicha ingirifa gootee afaan Oromootti. Waan kanaafaa ofumaayyuu hojjechuu hin danda'a. Garuu professionaalii ka kaameramanii kaameraa waa sirriitti beeku walumaan dalaayee dansa.
Garuu yoo gootan dookimeentarii jechuun loosuun barbaachisu. Dhugaa waan jiru muru karaatu qaba. Sii gara. Kana waan kanatti hojjechuun fedhii qabna. Akkasii godhuulee dansa jechuudha. Mee akka waliigalaatti aadaa Oromoo isin haga ammaa qorattan keessa ka hedduu isin ajaa'ibee fi ka hedduu isinitti tole. Aadaa kam? Amma ajaa'ibaa godhu aadaa jira Booranaa waan garaagaraa waan takka hin garre hojjetta. Waan namni hin yaadanne hojjetta. Kan namni amma jiru hin yaadanne hojjetta. Waan gurra dhaga'ee yoo ilaalani waan ajaa'ibaa garaagaraa keessa mul'ata. Garuu suniin muuxannoo barbaachisa. Laaluu qaba. Iddoo kana bitaa fi mirga laaluu qaba. Mukii maali garaagaraa waan hedduu observationii muuxannoo barbaachisa malee yoo suni muuxannoo yoo argame waan hedduu hiikaa dhufa. Jira kunin waan hiikaa qabdi. Hiikii sunin tokko laaltee hiikaa hin dhufu. Hedduu laaltee hiikaa dhufa. Akka maasemaatiksii tokko lama sadiin jiraane piraas maayinaas jiraane waan akkasii yoo goote hiikaa dhufan. Waan hedduu yoo laalan hiikaa dhufanii jechuudha. Kana amma suni ajaa'ibsiisu jira. Amma muuda qalluu karrayyuu gootituu fi karrayyuu madaalee muuda. Muudaan kun arsiilee qaba, gujiilee qaba, Oromoo guutuu qaba, seenaa duri. Warra qalluu jechuun gada duri jedhan. Waan qalluu kan amma laalee sunitti waan macaafa katabuu fi karoola qabna. Waan sababii ajaa'iba kana irratti. Waan hedduu waan fagoo mul'ata. Waan fagoo duri waan duri mul'achuu hiika duri mul'achuu waan kana irratti akkumalee ajaa'iba kana argamee jiru waan jira Boorana amma. Mee godina Boorana dabalatee kutaalee Oromiyaa hedduu beektan godinaalee adda addaa gosti Oromoo gosa hedduu jira. Boorana jira akka gosa Oromootitti Sinkomaddoo jira. Itti uummanaa jira, raayyaa Aseboo jira, Maccaa Tuulamaa jira. Gostiin kunin cufti isaatu waladda. Waladda yoon jedhu aadaan isaa iddoo itti wal dhabuu jira. Afaan loonii isaallee waladda. Loonii Jimmi dubbatuu fi loonii Harargeen dubbatu waladda. Oromoon baay'inni uummata kana akka lakkoofsatitti gara miiliyoona 60 oli. Kana keessaa gosti kuni raayyaa Aseboo Maccaa Tuulamni loqonni isaa aadan isaa wal dhaba. Waan kana akkamiin ilaalta? Loqodaa suni beekat. Waladdaa kun loqoda teessanii beeki. Amma waladdaa teessanii garaagaraa jira Oromoo keessatti. Loqodaas jireenyaas haimaatii akka Islaamina fudhachuullee jira. Pente ta'uullee jira. Ortodoksii ta'uullee jira. Waaqeffata qabuullee jira. Ka gadaa irraa gosa bulchiisa gosa jajjabeessuullee jira. Ka Harargee fa'a Arsii fa'a gosatu jabaata amma. Waan garaagaraa jireenyaallee qotee biraa taa'u. Horsiisee biraa gammatu jiru. Loqodaallee yaadaallee waan kana waan garaagaraa waladdaa jira. Aadaa isaanii akkamiin ilaalta? Aadaa isaanii garaagaraa. Fakkeenyaaf aadaa fuudhaa heerumaatii jira. Aadaa nyaataatii jira. Aadaa garaagaraatii jira. Amma waluma harkaa fuudhinsa sirna gadaa amma jila itti jirru kanallee wayita ilaalle. Ka Tuulamaa adda, ka Booranaa adda, ka Gujiillee haalli itti wal harkaa fuudhinsaa kun haalli jilli kun itti gaggeeffamu wal dhaba yookiin garaagari. Amma laal gargarummaa fakkaatee wal fakkaatullee kee jira. Lachuu jiran. Lachuu jiruu fi akka komoonee jettee hordofuu hin danda'a. Garuu suniin madda irratti waan warra shaakaluu jiru. Warra madda keessa jiru kan naannoo keessa jiru namoota hojjetaa jiru fidaanii madaaranii gargarummaa kana wal fakkaatuu kana jedhee addaan baasanii achiin booda waliigalee hordofuu hin danda'a jechuudha. Waan kana irratti waliigala hin jira. Gargarummaalee mul'ata waliigalee guutuu jira. Mee akka waliigalaatitti gaaffii kiyya dhumaatiin wanti ittiin Oromoo adda gootanii ilaaltan saba biraatii fi gosa biraa biyya biraatirraa illee wanti isin Oromoo kan adda gootanii ittiin ilaaltan maali? Akka Oromoo guutuu ka waliigalee aadaa keessanii maani jetti jara qabarsiitti neemne aadaa horsiisee budattu komoonii taanaa kana dhiisuu hin danda'u.
achira hawaasummaa hiikuu hin danda'a. Caasaa hawaasummaa hiikuu hin danda'a. Amaanaa namaa hiikuu hin danda'a. Kana komoon kana irratti jara qabu qaba. Achirratti naannoo faca'ee waan aadaa naannoo jiru liqimsanii ofii developmentii gootee jechuudha. Kana gara komoon kun maali jettee aadaa horsiisee bulaa dhiisuu hin danda'u. Akkas. Tana yoo dhiiste komoon aadaa Oromoon dubbachuu ni ulfaata jechuudha. Dhaamsa qabdaa dhumarratti? Dhaamsa? Nu eegee baalli fuudhee achi asii olla gadaa amma durii dooli amma gadaa ta'e olla gadaa yaa'ii gadaa kono warra guyyaa boruu wajjin jiran kono kitaaba kun naa bitii narra bitii terfi ani hin fudhatu terfi obboleettii yaa ka kono onge keessatti rakkoo tole kenna. Ama kone facaasuu fi qabattee dhufne warra Keeniyaa warra kamiyyuu as dhufanii Oromoo garaagara dhufanii sabni sablamaa yoo dhufe kun hin guddaa fi afaan Oromootti katabaa jiruu fi ne ilaali yoo danda'a narra bitattuu jechuun nu nagaa deemiti achiin booda akkanaan godhu amma iddoo qabattee dhufte intala tokko na gargaarani. Tana achi iddoo warra guyyaa boruu biratti hin jiraa narra bitattuu jechuudha. Mee dhumarratti waa'ee kitaaba keessaniitiin wal qabate kitaaba keessan kana cuftii Oromoo dubbisuu ka fedhu yoo ta'e eessa argatan? Giddugala Oromiyaa keessattuu iddoo namni hundi irraa argatu. Iddoo gurguru hin jirtu. Nu nagaa deemiti hin jenne. Eegee waggaa sadii durii kuni Jaarman keessatti maxxansuu jira. Kuni warra alaa intarneetii irratti bituu jira. Itoophiyaa warra alaa waan alaa bituu hin dandeenye waggaa sadii durii Finfinnee binne. Eegee Finfinnee binne malee ani nagaa deemiti akka gurguru hin beenu. Mana kiyya ciisaa turte. Amma dhibba lamaa fixe. Kagarii bitte kagarii kenne. Dhibba sadii bicha jira. Kanaayyuu akka godhu hin beenne qabattee dhufne. Achi akkasitti bakka kanaa fi asumatti gurguruu jiru jechuun waan akka jittu gara silaa naa ol kaayee taate dansa malee akkasitti dubbiin bicha oofne bakka mana keessa taa'aa jira mana kiyya taa'aa jira bakka asuma qabattee dhufuu jiruu fi mee narra bitatta jechuudha. Ayyee ulfaadhu Dr. Lokko yaadannoo qoodanii. Ayyee. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN qophii waarii JMN egaa qophii dhimma aadaatiin wal qabattee qorannoo yeroo dheeraa keessattuu hangafa Oromtichaa Booranaa biratti dhimmoota garaagaraa irra qorannoo gaggeessaa kan turte qorannoodhaan kan beekamtus Dr. Lokko waliin turtiin goone asuma raggoo labamaa haga xumuraatti waan waliin taataniif ulfaadhaa turtii gaarii.